Sifuu haadha shanii. Haadha ilmaan shanii fakkeenya haadha gaarii, jabeettii qaroo hin qabne haadha ilmaan sii borii. Kan namaaf tokko jabu isiin afur guddisti, dubartii qaroo hin qabne jabina ofii mul'isti. Maal naman goone ilmoon garaa haadha laafessaa, garaa ofii yaadattu kan jiraatu laalessa. Daa'ima guddifachuuf fuuldura namaa kaatta, osoo hin fedhin jiruu kee baastee namatti laatta. Gatii haadhaa maal jedhu yoom maal jedhe naaf ta'a, yoom maal jedhee ibsadhen akka garaa koo ta'a. Dubartii maqaa waamee nama biraan yaadatan, maqaa sifuu waamanii haadha ofiin dagatan. Yaadachiiftuu haadha koo dhaamsa jireenya kootii, dubartiin bara kanaa sifuu miidhaa kiyya naa beeku, ijoollee kana akka kophaa kiyya guddisaa jiru naa beeku. Baga hawaasni kiyya quba naa qabaate malee kana booda rafeetiin bula. Wallaahi eega guyyaa ilmaan kiyya argadhuuti. Guyyaa haga hirriba dhabee haga cinqame san edda sa'a lama qofa rafe sin eegalee sa'aatii lama san haga rafetti hirriba bareeda, hirriba tasgabbooftuu wayii injiraanfi akka waan sammuu kiyya kanarra qibee wayii dhadhaa wayii naa godhanitti. Ijoolleen kiyya iyyuu wasii godhatte abdiin ofitti horendee. Ani ko akkuma tasaatu ala baheetu kufuu danda'a bar nama fayyaa hin qabne. Namni hoggaa meeqa guutuu kiniiniidhaan jiraatu keessi isaa dhumaadha bar. Anamma kee garaan kiyya bar kiishaande yooma wannummaan wayi akkanatti na darbe bar qaamni kiyya inni tarsaa bar. Sini galee wallaahi laazim sibiila kiyya kan osoo waan tiktookiin hin adamneeti jechuudha. Silaa isinii mul'is akkana dhaabbatee jira bara uumaa akka tasaa wayitti bu'e garaan kiyya kun dhoohee jira. Ilmaan kiyya maal qabdi yoo dhugaa kiyya isinnaan beekne. Gaafaan kube ammoo namni hundinuu ka duraan baqate ijoollee kan koo lubbuu koo jedhee hundinuu dhufee fudhate. Isin ammoo dhugaa kiyya hin beeytan. Isinii galeen ani haati tiyya unkaan nama biraati miti haati kan koo ilmoo kiyya akka isin ofitti fudhattu hin barbaadu. Hawaasni Oromoo akka ijoollee kiyya biyya kana keessaa naa baasee ijoolleen kiyya barumsa gaarii barattee qaraatii gaarii na argattee ijoolleen kiyya sadarkaa guddaa naa geessee bakka guddaa wayii naa geessee isinii galee oolmaa isin naa ooltan kana bakka kiyya buutee akka isinii kaffaltuun barbaada. Ani iddoo ilmaan kiyya naa homaa naan godhin. Wallaahi sagalee isin har'a naa taatanii hamilee isin har'a naa taatan kana akka ilmoon kiyya addunyaa irratti jeezaa keessan kaffaltuun barbaada. Ammoo abdii qaba. Inshaallah isni rabbiitiin. Isinii galee so amaanaa dukkana qabrii isinii galee ilmaan kiyyaan amaanaa isinitti kennadhee jira hawaasa Oromoo. Yoo an akka tasaa waan fedhe ta'e ilmaan kiyya amaanaa isinii kennadhee jira adaraa haadhummaa. Namni tokko ani gosa ana zariidha jedhee ilmaan kiyyatti dhufeen haadha kiyyatti naan galchinaan biyya baqaa keessaa naa baasa ilmaan kiyya. Isinii galee ilmoon kan koo barumsa gaarii argachuu qabdi, qaraatii gaarii argachuu qabdi. Ilmoon kiyya naa hojiin baay'ee cabde, ijoollummaa isaaniitiin sammuun isaanii hin boqanne. Immoo shibochaa dhiisaa kaayinee uddochi yenee fuqrochuu sin jaaladha shi. TikTok yaaqaaxxilabbinyaan dhiisaa kaa onnee diddiimaa naa barreessa. Inna ilmoon kiyya barumsa gaarii argachuu qabdi, qaraatii gaarii qara'uu qabdi. Sammuun isaanii kun tasgabbaa'uu qaba, rahaa argachuu qabdi ilmoon kiyya isinii galee. Maaliif silaa naa waliin xaartamu waan ta'eefu soo kanaaf an bakka an rahaadhuma ilmoo kiyyaan barbaada gabbahee ijoollee kiyyaa hojjetu. An addunyaa kanarraa wanti nan barbaadu wanni an fedhu rahaa ilmoo kiyyaa malee wama tokko rahaa ilmoo kiyyaa ilmaan kiyya galmaan naa ga'u qofa miti ree gaayis. Haati yoomuu ilmooma ofiitiif cinqamtiimi. Wallaahi ani iccitii kiyya wanti waggaa kana guutuu qabeefu wanni waggaa kan hundaa qabee taa'eeyyuu rahaa sammuu hamilee isaaniitiif. Garuu nuti biyya baqaa jirra. Jiruun biyya baqaa kun akka isiin yookaan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan jirtu my family hundi keessanuu baga jiraattanii warroonni amantaa birallee shama harka fuune wanta keessanuu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu faamilii kiyya baga jiraattan kan
haga amma na faana jirtan jalqabarraa hanga ammaa jechuu hedduu naaf galatooma naaf jiraadha. Kan haroo dhuftanillee ani haa dhufu baga nagaan gama YouTube chaanaala kiyyaa dhuftanii ahlan sahlan marhaban fiikum isiniin jedhee jira. Chaanaala kiyya osoo tolee viidiyoo hanga xumuraa ilaaluun sabskraayibii godhaa. Laayikii godhaa yaada keessan koomantii barreessaa yoo isinitti tole jechuudha. Egaa viidiyoon kiyya akkuma beekamu waa'ee siifuu yookaan waa'ee haadha shaneetii jechuudha. Sammuuna kana miidiyaa kanarra deemaa baay'ee seenan isii waan garaa nama nyaatu waan nama boocisu jechuudha. Nama ilmaan afurii guddisu kana kun isiin hin malu jechi akkanallee isiin hin malu gochi akkanallee isiin hin malu jechuudha. Waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Alhamdulillah ala kul haal. Nasiiba kanallee rabbiin abbaa ofii fedhee nasiiba gaarii kenna. Namni kuwwan immoo nasiiba akkuma rabbi fedhe argataa jechuudha. Alhamdulillah hunduu hireen qooda rabbiiti jechuudha. Kan abbaa manaa gaarii argatullee kan abbaa manaa badaa argatullee hireen qooda rabbiiti nasiiba waan rabbiin ganama namaa lallabe. Walaakin rabbiin baada fatanaati raha namaa haa kennu jechuudha. Akkuma cinqamaniin cinqamaan nama hin jiraachisin rabbiin jechuudha. Siifuu haadha shanii jechuun haadha ilmaan isii tokkoo miti ilmaan afur guddisti jechuudha. Silaa isii kabajaa fi badhaasa fi rahaatu isii mala malee jechi akkana isiin hin malu jechuudha. Walaakin wanni godhan hin jiru yeroo ammaa kana keessatti yeroo dubartiin harka irra caalan kiniina yookaan marfee fudhatee yeroo isaa gubu yookaan ilmaan ofii dhalee ilmaan ofii hin guddifannee yookaan immoo umrii ofii bilaashatti fixa jechuudha. Kun immoo dhalee badhetti gataa ilmoo sanuu osoo hin guddifatin tokko immoo ilmumaa dhabee ka cinqamee waggaa dheeraa taa'utu jira jechuudha. Jireen ofii jibbee osoo qabeenyallee qabu osoo waa maraa qabu ilmoo sanuu dhabeetiniin rakkate. Tokko immoo argatee ni'imaa rabbiin namatti oolee ni'imaa san hin beeku jechuudha. Ni'imaa waan dhabee abbama dhabetu beekaa ka argate immoo haga ka dhabe sun rakkate hisaaba namaan beeku jechuudha. Kanaafuu abbaan manaa ishii kun hin safe jechuudha hin safe. Rabbiin maashaallah tabarakallah ilmaan akkanaa kana badhaasee haadha manaa akkanaa tana badhaasee dubartii gaariidha dubartii obsa qabduudha dubartii badhaasni isiin maluudha malee dubartii jechi akkanaa isiin jedhamuu miti jechuudha. Namni tokko ni'imaa rabbiin kun namatti oolillee hin beeku itti safaa jechuudha. Ni'imaan har'a itti safan kun immoo boruu namatti safuuf ta'a jechuudha. Homaa miti rabbiin hin tura malee nama ni'imaa rabbiin itti ooletti safe zaja deebuu fi waan isaan hafne jechuudha. Maaliif yeroo dubartiin kiniinii fudhattu ilmoon dhaluu jireenyi akkasii maali jettee kiniinii fudhattee marfee fudhattee yeroo ofii guddutti immoo dhalteetiin badheggattutti yookaan immoo mana yaalaa deemtee ofirraa baastutti isiin har'a tokkoo miti. Gizee namni tokkoo akka itti guddisu dhabee hojii cinqamaa jiru kanatti tokkoo miti afur guddiste jechuudha afur guddiste. Fayyaa isii kanaa wajji obsitee ilmaan ofii guddifattee akka gaariitti jiraatan sanirrattu wanni isiin jettee boottu wanni isiin himattee hisaabumaan qabu viidiyoo keessatti kan namni marti dhaga'ee jechuudha. Hisaabumaan qabu waan dhageettillee nama jibbisiisu. Walaakin rabbiin isa haa qajeelchu yoo wallaaluma ta'e rabbi ifa isa haa banu. Yoo munaafiqa ta'e ardiin si haa ganu jedhee raayyaan abbaa mancaa. Akkasii namni akkamitti yaaduun nama dhiba. Ijoolleen tooni garaa nama nyaattu. Rabbiin ana maaliif ilmaan akkanaa bareeda kana afur gisee tokkotti maaliif na badhaase? Maaliif rabbiin na badhaase? Wallaaleetii rabbiin tokko maaliif dhoorgate? Ka dhoorgatee dhabee rakkate baay'ee jira. Kanaafuu akkasuma dubartii meeqa ka miidiyaa kanarratti takkatti guddisuu dadhabdee gattee biraa deemte abbaa manaa irratti yookaan namarra gattee mee daa'ima kana naa qabaa jettee nama meeqa ka daa'ima irra gattee dubartiin biraa deemte? Nama meeqa ka dubartiin daa'ima gattee badheef guuran? Kanaafuu isiin ilmaan ofii guddifattee obsitee jireenya ofii. Ati dubartii jabduudha. Jabduu keessallee jabduu caaltu ammallee jabaadhu ilmaan kan kee guddifadhu. Ilmaan kee bichaa miti rabbiin sillee jireenya rahaa ilmaan kiyyaa qofa fedhaa jette abboo rabbiin jireenya kan kee ilmaan keetiif sillee jireenya rahaa siif haa kennu kan hanga duraa laffaa ta'e dadhabde ka ammaa hinga haara baafadhu rabbiin siin haa jedhu ka ilaa yoomal qiyaama
atiif ilmaan kee illee rahaa itti argattee jiraattu ati homaan taatu ilmaan kan kee har'allee akkuma kaleessaa itti fufii jabaadhu guddifadhu silaa badhaasatu siin mala silaa jecha gaariitu siin mala abshir homaa miti jiruun addunyaa qormaata ilmaan kan kee guddifadhu insha Allah bi'iidhnillah rabbi yoo jedhe ilmaan kan kee boruu bakka ati yaadde olitti ga'anii mul'atanii sillee jijjiiranii ofillee jijjiiranii rabbi ilmaan keetiif sillee jireenya rahaa jireenya gammachuu yeroo gabaabaa keessatti siif haa kennu waan ati ilmaan keetiif yaaddoftu waan ati ilmaan keetiif cinqamtu hunda rabbiin galmaan sii haa ga'u. Egaa faamilii kiyya viidiyoon kana fakkaataa waa'ee siif haadha shanee viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf tura baay'ee.